ati quraanaa wajji wal faallessitee jirtaa naan jedhe. Kanaafuu rabbi tokko jettee amanuudha, Iyyesuus ergamaa rabbii jettee amanuudha. Na booji'e iyyuu malee. Karaa jannata walitti garsiifnamee koottuu naan jedhan. Ani qilleensa irratti hafe. Halqaan quraanaa kun itti fufiinsa waan baratamuu miti. Waan torbaan lama ture natti hin fakkaatu. Kanaafuu karra hojii kanaa kan dhaabane yeroo jalqabaatiif kiristaanota. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya simboodha ammas itti fufee sagantaa keessummaa argeenye jirra. Keessummaan keenya kan guyyaa irraa immoo nama isin yeroo hedduu sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti beektan nama yeroo garaagaraatti daawwalee garaagaraa irratti iddoolee garaagaraatti beektan tokko istuudiyoo keenyatti affeeranneetiin isaan wajjin marii gabaabaa fi afgaaffii gabaabaa taasisuudhaaf asitti waamannee jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee dura dursuudhaan nu kabajanii istuudiyoo keenya kanatti nu argamuu keessaniif hedduu galatoomaa jedha. Yeroon kunillee yeroo galatooma ulfaadhaan waamuu keessaniif naaf fedhuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Yeroon kun immoo dalagaa keessan irraa sochiin isin daawwaa keessatti qabdanillee hedduudha beekamaadha sooshaal miidiyaa kanatti isin agarra. Yeroo kan hunda immoo wareegama gootaniitiin istuudiyoo keenyaan dhuftanii ammas irra deebiidhaan galatoomaa isiniin jenna. Jazakumullahu khairan. Namni hedduun isin beekaa kan isin beekne muraasni immoo ni jira. Maqaa keessan eenyu akka ta'e iddoo dhalootaa isarraa haa eegallume. Bareedaadha. Kuni wama rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti waa'ee wal barnoota ilma namaa suuratul Hujuraatiin keessatti nuuf ibsee jirudha. Maqaa walii gaafachuun bakka walii gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Suni maqaan kiyyaa ani Xaahir Galatoo Ibuu jedhama. Bakki dhaloota kiyyaa godina Arsii aanaa Hixasaa ganda Dabayyaa Daree jedhamtutti dhaladhe. Maashaallah. Mee akkuma gaaffii namoota asiin dura istuudiyoo keenyatti affeeraa gaafannu isinis waan tokko gaafanna. Amma yeroon isinatti argamtan hojii daawwaalee garaagaraa irratti argamtanii mee waa'ee baagiraawundii qaraatii keessan imala isin diinii beekumsa barbaaduu keessatti taasistan irraa mee xiqqoo haasofnu. Naannoo isitti dhalattan naannoo islaamummaan keessatti sirriitti jiru wal qabatee akkaataan guddina keessanii qaraatiidhaan wal qabatee akaadaamiidhaan wal qabateetiin mee haala jiru. Dhugaadha. Envaayiromentiin murteessaadha. Envaayiromentiin yoo dammaqiinsa qabaate hawaasni sunillee dammaqaa ta'a, dhaloonni sunillee dammaqaa ta'a. Dhaloonni yookaan envaayiromentiin ilmaan namaa kunuunsuudhaaf guddisa ilma namaa tolchuudhaaf bu'uura jedhee namana. Naannoo ani itti dhaladhe keessatti waa'een diinii baay'ee baramaan turre. Jechuun namni diinii kana ni jaalataa garuu barnoonni isaan turre. Ani bara 1996 barataa kutaa 6 ture. Kutaa 6 baradhu halqaan quraanaa tokko naannoo keenya sanitti banamee ture. Ijoolleen galtee qaraatee galteeti nashiidaa jetti. Miirri ijoollummaa kun wanti akka nashiidaa wanti akka aartii kun hedduu si hawwata. Ofitti si harkisa. Magineettiidha. Anis sana booda nin dhageeffadhee gurra qeensee dhageeffachuu jalqabe. Sana booda anis ji'a barnoonni addaan citu yookaan yeroo boqonnaa sana anis dhaqee qara'uu jalqabe. Quraana beeke. Naannoo keenyatti meebii daqiiqaa 30 walakkaa jala deemsisuu danda'a. Lafti gaara. Sanuu miilaan jechuudha. Miilaan dhaqee qara'uu jalqabe. Kuma qara'uu jalqabeen immoo jaalalli quraanaa qalbii kiyya seene. Na booji'e iyyuu malee. Hin booji'amee qara'uu jalqabe. Sana booda jiddumaan barnoonni jiini fulbaanaa gahee jennaan barnoonni saaqamee daftarri bitamee qalamnis bitamee anis mana barumsaatti deebi'uudhaaf dhimmame. Ka'ee mana barumsaa dhaqee barumsa baradhuu naan jedhani. Jennaan ani miirri barumsa barachuu yeroo sanitti akaadaamii baay'ee na keessatti xiqqaadha. Itoo parsantaadhaan kenne parsantii 90 yeroo san jaalalli guddaan an qabu diiniidhaaf barumsa islaamaa barachuudha. Hawwiin kiyya guutuun guututti kan kaanii baay'ee gadi bu'ee jira. Parsantii xiqqaadha. Haa ta'uuti yeroo san keessatti hawaasa keessatti wanti baramaa ta'e halqaan quraanaa kun itti fufiinsa waan baratamuu miti. Amantii hin qabu. Garuu ofa barnoota kana turre amantii qaba. Jechuun barnoonni addaan hin citu. Kaan addaan citaa jedhanii amanan. Lakki qaraatiin kun fiixa siin bahu barumsatti deebi'ee jedhanii na cunqursan. Jechuun itti deebi'uu qabda jedhanii na dirqamsiisan. Lakki ani qaraa jennaan qaraatiin tun fiixan baatu walaa baddaa naan jedha. Walaa baddaa qara'uu qabda adeemtee barachuu qabdaa naan jennaan inuma didee ittuma dhiisee akkuma isaan jedhan gaafa baatii sadaffaa qaraatii sun addaan citte. Ani qilleensa irratti hafe. Amma jidduu kanatti tanuuti sitti himne geette miti naan jennaan anis amma mala dhahuu jalqabe. Biyyaa bahee qara'uu fi hin beeku. Baramaa miti
namni karaa bahee sitti agarsiisee illee beeke ati karaa sanarra imalta. Namni karaa baanee hin jiru. Karaa namni baasee hin jiru. Bar dildilli karaa yoo baafame karaa sanarra deemtame yoo karaan sun cufaa ta'e yoo garamirra deemta. Karaan imala keetii waa'ee xiqqaadha. Amma jiddumaan gurbaa tokkotu ganda keenya keessaa xiqqoo nurraa shiqallee nin beekaa qaraatii baheera. Anis bahuu qabadee murteesse. Biyyaa bahe moo biyyaa baheera. Naannoo biraa naannoo fageenyas miti aanama san keessatti xiqqoo siqeera. Siqee bakka qaraatiin jirtu dhaqee qaraa jira. Anis sana booda waan na barbaachisu fudheet achi dhaqee achitti qarawuu jalqabe. Ganda guutichaa jedhamti. Aanaa Hixosaa jalatti argamti. Naannoo Itayyaati. Sheek Abdulqaadir Haajii Tuuqaa nama jedhamu. Bira dhaqee isaan biratti qarawuu jalqabe. Otomaa qara'uu ammas namni tokko faana kiyya hordofee dhufe. Innis achitti wajjin qara'uu jalqabnee jidduudhaan baatiin Ramadaanaa dhufe. Baatiin Ramadaanaa ammoo yeroo baay'ee quraaniin halkaan ni cufata. Addaan citaa amma addaan kunnee baadiyyatti deebine. Deebineeti amma hiriyyaan kiyya kun yeroo baatiin Ramadaanaa bahu qaraatiitti deebinaa beenu jedhee hangaafannaan ani hin deebi'u barnoota deebi'aa naan jedhe. Anis jiddumaan barnoota akaadaamiitti deebi'ee sana booda bifuma wal fakkaatuun bara 1998 saahiba kiyya tokko jira. Akaadaamii gola tokko teennee waliin barataa turre ijoollee ganda tokkooti. Magaalaa Asallatti gaaf tokko marii takka geggeessine. Aboo deemnee haa qaraanu waliin jenne. Innillee yaada kana baay'ee jaalate. Sababbiin isaa eessuma isaatti iyyuu qaraatii jira. Halkaa ilmi jira. Haafiza quraanaati. Anillee barachuu qaba. Deemnee haa barannu waliin jennee waliin haasofnee jidduun gargar baane bilbilli hin jiru gargar baane. Isammoo eessumni isaa kana fuudhee baaleen isa geesse. Baalee bu'ee achi qara'u jira inni. Ani immoo hin beeku. Giddumaan lookeeshinii fudhe. Lookeeshinii bifa ammayyaa kan taane ka aadaati. Lookeeshinii takka fudhe nama firaa immoo Baalee keessaa qabaan. Achiin nama ganda san biyya san keessa taa'aa ture jira yeroo dheeraa. Sana booda ni dhufe. Dhufee jennaan ganda san ni gaafadhe. Godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Itayyoo kan jedhamtu achi keessaa nama firaa qabaan. Achiin isa gaafadhee mee lookeeshinii naa kenni infoormeeshinii isarraa fudhachuu barbaadadeet qalamaan yaadannoo irraa fudhee tokkoffaa imala kan kee magaalaa Asallaa irraa gara Baalee taasiftaa gidduudhaan immoo dodola bultaa konkolaataan akkasii jalan dabarre ammoo ganama subiin ka'ii naan jedhe nin ka'ee buufata konkolaataa ni dhaqee achiin roobeen bu'e. Roobees yeroo buute naannoma buufata konkolaataa san cinaa siree qabadhu bulii naan jedhe achiin nin bule. Ganama subiidhaan ka'e sana booda gara Gaasaraa imala taasiftaa naan jedhe. Gaasara ni dhaqe. Gaasara dhaqee jennaan sana booda achirraa Itayyoo jedhiiti gaafadhu naan jedhe. Nin gaafadhe. Ganda kana deemi naan jedhan. Achumaan akkuma safaraa seeneen mana barumsaa gaafadhe. Fuuldura balbalaa dhaabadhuuti ganda sana iyyaafadhu naan jedhe. Anis fuulduruma balbalaa sanaa dhaabadheeti ganda sana iyyaafadhe. Karaa kana qabadhu deemii naan jedhan. Anis akkasumatti itti fufe. Nin dhaqee balbala warraa gubbaa gahee gaafadhe. Jechuun ani hin beeku. Gurbaa tokko gaafadhee warraa Haaji Muhammad beeytaadheen. Kunoo manuma kanaa seeni. Anuu kana isaaniitii minaan jedhe. Nin seene achumaan maashaallah achiin nagaa ol gaafannee eenyuti naan jedhanii na gaafatanii akkana jennaan boo'ichaan na simatan jechuudha. Maaliif ani xiqqaadha akkamitti akka isaan achi dhufillee isaanitti ajaa'iba ta'e. Karaa dheeraa kana deemanii dhaquun baay'ee ulfaata. Amma jiddumaan laga weeb jedhanii achitti gadi bu'ee achitti saahiba kiyya kana arge Jibriil kana. Jibriil kana achitti arge achiin qaraatii laguma san keessatti wajjin itti fufsiifne. Alhamdulillah laguma sanitti quraana kattame sana booda hadiisa qara'uudhaaf gara Yabsaanaa Waariyoo ni beektaa? Dinkitti jedhanii magaalaa Yabsaanaa safaraa guddaa san dhaqee Haaji Abdussamad Sheeka jedhaman irratti hadiisa qara'uu jalqabe. Achiin booda achiin dirree guddoo kan jedhamtus gadi buunee Sheek Jaayilaan nama jedhamu irratti qaraatii jalqabne. Achis ol deebinee Hamiida ture. Alhamdulillah Hamiida irraayis waan qara'ee ergasii gara Arsiitti as deebi'ee ma'aada Imaamu Shaafiyyii kolleejjii Islaamaa kan Guundee naannoo Asallaatti argamu achitti diipiloomaa waggaa 2 baradhee achii bahe. Maashaallah. Imalli keessan kan barumsa diinii barbaachuu irratti taasiftan waan hedduu nama ajaa'ibuudha. Keessattuu immoo yeroo ijoollummaatiin bifa ammayyaa ta'e kanaan lookeeshiniin daayirektii nama geessaa. Isin garuu bireekdaawuniidhaan geettanii mana tokko deemtanii mana sana bira dhaabbattanii mana eebaluu achi bira deemaatiin san hundayyuu akeeku akeekkachiisaatiin kan deemtanii baay'ee waan gaariidha kan sirraa dhageenye.
Mee yeroo garana deebinu amma almost imalli keessan kan barnoota diinii barbaachuudhaaf tattaafataa turtan yeroo ijoollummaa irraa eegaleetiin hanga ammaatti hedduu akka ta'e nutti himtanii. Mee immoo hojiilee uummata musliman ta'in yookaan immoo uummata kaafiraa gara muslimaatti deebisuudhaan wal qabateetiin hojiileen garaagaraa hojjetaa jirtanis ni jira. Hojii kana hoo akkamitti eegaltan? Hojii kana osoo hin eegaliin eegale. Jechuun akka ani hojii kana yookaan hojii komparaatiivii kana yookaan amantii wal bira qabanii barsiisuu kana karra kan naabane eenyu jennaan muslimaa miti warra kiristaanaati. Warruma kiristaanattuu dhimma kanaaf balbala naabane. Hulaa naabananiiti jechuun koo akkami ana gaaf tokko daawwaa godhee bahu. Masjiida ofiitii anaa gabbahu nama 5 ta'anii na dhufan. Jarri nama 5 obboleessoo naan jedhan yaa jedheen karaa jannataa walitti garsiifnamee koottuu naan jedhan. Ani immoo jara kana sila sheekotii wahiiti moo barattootuma jamaa islaamaa wahiiti moo maali? Jarri kun jara akkam jedheet keessa kiyyatti of gaafachuu jalqabe. Jennaan jarri ammoo muslimaa miti paastarootadha. Sana booda mee kootu karaa jannataa walitti himnaa naan jedhan. Ayya rakkoon qabu walitti himnaa beenukaa akkas xiqqoo achisiidhaa naan jedhan. Masjiida irraa achi fagaanne. Sana booda natti himuu jalqaban. Obboleessoo naan jedhan. Tokkoffaa ati salaattee baatee salaattee bahuu kee wajjii wal qabatee ati quraanaa wajjii wal faallessitee jirtaa naan jedhan. Maalinni jedheen quraanni keessan akkana jedha. Fawwaylu lil musalliin barbadiin ka warra salaateeti. Maaf salaattee baatee naan jedhan. Jechuun jarri ayatoota quraanaa kana irraa kutuudhaan beekamu. Nama gowwoomsuudhaan beekamu. Shubaa jidduu namatti facaasuudhaan beekamu. Jennaan obboleessoo akkas miti. Ati ayata quraanaa maa irraa kuttere jechuun badiin ka warra salaata ceemaa salaatuuti malee kan rabbiin dubbate kana ati maa irraa kuttaan jedheen. Garuu jarri kanuma keessa lixanii wanti isaan dubbachuu barbaadan baay'ee jira. Hadiisa keessa gabbu'anii tafsiira xabarii bagawii kanaa fi kanneen kana fakkaatan fa'a waa'ee mi'raajaa wajjin wal qabatanii gaafii natti kaasan. Ani immoo wayita kanatti jarri kun akka sadarkaatu kanaatu gaanii jiranii. Okay. Jechuun numaahu quraanallee hadiisallee kanas dubbisuu jalqaban. Ani kitaaba jaraa maaltu dubbisuu na dhoorke kan jedhu yeroo san keessa koo gaafachuu jalqabe. Ammas yeroo sanitti ani sagantaa haa bulfannu yookaan haa beellamannu jedheen. Yeroo biratti haa beellamannu jedheen. Isaanis hayya haalan gaariidha rakkoo hin qabu. Yoomni waa ta'u guyyaa 15 har'aan waa ta'u jedheen. Guyyaa 15 inni beellaman. Ani immoo kitaaba al-muqaddas kan jedhamu kana yookaan holy bible kitaaba jaraa kana maal akka ta'e hin beeku. Hin dubbisne. Amma akkuma galeen kitaabni ani jalqaba dubbise kitaaba Sheek Ahmad Diidaat. Is Jesus God? Dhugumatti Yesuus Waaqa yookaan Rabbii kan jedhudha. Kitaaba san dubbise. Ammas marii jidduu muslimtootaa fi kiristaanotaa kan jedhu kitaaba san dubbise. Kitaabbilee hedduutu jira yeroo san kashe Ustaaz Ahmadiin Jabalafaallee jira. Kitaaba kanneen fa'a kitaaba macaafa qulqulluu jedhamu kanallee ni bituu jalqabe. Sana booda ni dubbise. Kanaafuu karra hojii kanaa kan naabane yeroo jalqabaatiif kiristaanota. Paastaroota san ni jechuudha. Paastaroota. Waltajjii keenya torbee lamatti beellamanne. Sana booda torbee lama gaafa gahu anis sagantaa san irratti hirmaachuudhaaf jecha imala kiyya gara magaalaa Zuwaay baatuu taasisee achi dhaqee naannoo sanitti waliin teennee haasofne paastaroota kanaa wajjin. Jarri nama 4 ni kophaa kooti. Ammoo achi keessatti wanti na mudate maali? Ana gaaffii takka yoo na gaafatan nama 4 natti haasa'u. Jara na jedheen mata duree walii haa kennu. Mata duree takka irraa yookaan taayitilii takka irraa haasa'uu qabnaa jedhee yaada dhiyeesse. Ammas namni 4 bakka takka natti haasa'uu hin danda'u. An bakka takkatti nama 4 wajji haasa'uu hin danda'u. An nama tokko. Naamusni falmis akkas miti. Naamusni maris kanaa miti. Tokkoffaa mata duree takkaa filannu. Hayyee yaada kee kana ni deeggarraa naan jedhan. Sana booda mata duree takka kaayanne. Mata dureen nu kaayanne sun dhuguma Yesuus Waaqaa yookaan Rabbii yookaan aangoo rabbummaa argatee jira kan jedhudha. Sana booda ragaa dhiyeeffachuu jalqabne. Maaliif namni hunduu ragaadhaan haasa'uu qaba. Yaada dhuunfaa isaa irraa yoo haasa'e yaada san hin fudhan. Amantiin maaliin ragaadhaan mirkanaa'a. Kanaafuu rabbummaa isaa kan mirkaneessu macaafa keessaa ragaa naa dhiyeessaa kan jedhudha gaaffiin kiyya yeroo sanitti kan ture. Isaanis rabbummaan isaa macaafa keessa ni jira jedhanii naa deebisan. Mee macaafa keessa naaf kennaa bakka Yesuus Kiristoos ani waaqa keessan na waaqessuu qabdan jedhee uummata Israa'el barsiise naaf dhiyeessaa jedheen. Isaan garuu kan naaf dhiyeessan Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1, Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14, Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Kanaafi kanneen kana fakkaatanii fi ergaa Xiimotewos, Galaatiyaa, Qorontoosi kanaafi kanneen kana fakkaatan irraa ragaa naa dhiyeessuu jalqaban. Garuu kan achi keessatti Yesuus Rabbi jedhu tokko malee hin jiru. Ani immoo ragaa dhiyeeffachuu jalqabe. Isaan ragaa takka naaf hin dhiyeessine. Inumaa faallaa kanatti inni ergamaa Rabbiiti kan jedhu ragaa dhiyeessuu jalqabe.
Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 si waaqayyo si tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isaatti argites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Namni tokko jireenya bara baraa argachuudhaaf jireenya bara baraati jechuun asitti jannata beeki. Jannata argachuudhaaf namni tokko ulaagaa lama guutuu qaba akka keeyyata kanaatti. Tokkoffaa Rabbi tokko jedhee amanuu qaba. Lammaffaa Iyyasuus yookaan Nabiyullah Iisaan alayhi salaami ergamaa Rabbiiti jedhee amanuu qaba. Kunniin kiraayiteriyaa ittiin jireenya bara baraa argatan jechuu yoo ta'e kanaafuu Rabbi tokko jettee amanuudha. Iyyasuus ergamaa Rabbiiti jettee amanuudha. Kanaafuu Iyyasuus Rabbi osoo hin taane barsiisaa tokkochummaa Rabbiiti yookaan tawhiidaati jedheen ragaa dhiyeessuu fi jalqabe. Inni ragaan biraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 16 barsiisni ani barsiisu kun kan kooti miti kan isaan ergeeti jedha. Kana jechuun inni ergamaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 ani ofiin hin dhufne maal jedhaan humna kootiin uummata kallee gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akka dhagee qofattan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anuu yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu yaada isaan ergee duuka bu'uu barbaada. Kana qofaa miti obboleessoo dhaga'i Iyyasuus Rabbii tokkicha qofa qaba. Ragaa kanaa siif haa dhiyeessu Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 dhiyeesseef. Innis waan jedhu yaa Israa'el dhagayaa gooftichi waaqayyoon keenya kophaa isaatiitu gooftaa tokko jedha. Kanaafuu Iyyasuus Rabbi qaba. Kanaafuu inni Rabbii miti jedhee mormuu jalqabe. Jidduma kanatti obboleessoo inni Rabbi Quraana keessattis dubbatamee jira yaada jedhu dhiyeessuu jalqaban. Quraana keessa ragaa naa dhiyeessaa jedheen. Garuu jarri keeyyata takka dhiyeessuu hin dandeenye. Kan isaan naa dhiyeessan kan inni immoo ani Rabbi tokkocha. Isa tokko qofa gabbara karaan kun karaa qajeelaa jedhee inni barsiise. Kanaafi kanneen kana fakkaatan ragaadhaan mormuu jalqabee jennaan tokko keessaa charchi irraa na bilbilame jedhee yaada dhiyeesse. Amma sagantaa keenya beellamuu qabna. Jechuun jarri injifatamanii jiran. Addaan kutee deemuu barbaadan. Addaan kutanii deemuu barbaadan. Natti sochuu barbaadan. Anis wayita kan ijatti jabaadhee ragaadhaan dhiibuu jalqabe. Jarri jidduu kanatti injifatamanii jiran. Kanaaf sagantaa beellamuu qabnaadhaan ammas rakkoon qabu ni beellam waliin itti fufsiifna ni mari'an mariin karaa dhugaa wal hubachiisuudha rakkoon qabu jedheen jennaan torbee sadiitti ammas beellama kennaa itti fufsiifanne. Torbee sadi gaafa kennu waan ajaa'ibaatti dhufe ammoo guyyaa 3 moo 4 dursee bilbileef jara kanaaf. Eloo jedheen isaanis bilbila narraa kaasaniiti akkam nagaa fayyaadhaan naan jedhan nagauma jira akkamii sagantaan keenya dhiyaate akkami qophiin jennaaniin rakkoon qabu nuti siif bilbilaa naan jedhan. Okkee rakkoon qabu jennee amma guyyaa takkatti hafe amma immoo sana booda dursee bilbileeffama bilbila narraa kaasuu didan hanga irraa achi buuteen jara miila bakar waaree taate jechuun isaantu hojii naa bane jechuudha. Isaantu madaraka irratti akka bahu na taasise isaanumatu akka goolii isaanitti galchuuf karaa naa bane jechuudha. Kanaafuu isaaniif galatoomaadhaan maaliif hojii naa banan akkasii bar hulaan uu banan alhamdulillah. Isaanii namoonni isaan yeroo baay'ee magaalaa keessattis iddoolee garaagaraallee deemaatiin daawwaan isaan taasisan namoota beekumsa hin qabne bira dhufuudhaan amansiisuudhaaf yaalanii garuu immoo nama waa'ee isaanii qoratee nama macaafa qulqulluu isaanii yookaan immoo macaafa qulqulluu isaanii hubatee nama quraana sirriitti beeku yoo wal gahanii wanta akka socho'uu hin danda'anii gaafa jalqabaa sanillee beellama torbee lamaatti gaafa wal geettan sanillee bilbilamee ta'uu dhabuu danda'a. Mariin sun garatti deemaa arganii already isaan siistamii isaan marii san ittiin diigan yookaan immoo marii san postpone itti godhan barbaadataniitiin charchiiraan bilbilame jedhanii akka deeman achi booda immoo dhufuun dhabuu isaanii maalidha injifatamuu isaaniitti kan agarsiisu. Rabbiin yoo kana siyaa kenneeruuf yookaan immoo gara islaamummaa akka deebariin rabbi haa beeku waan baay'ee gaariidha kan isin dalagaa jettan rabbiin isinii haa laaffisu. Kana caalaa immoo rabbiin isin haa gargaaru jenna maalidha hawaasni keenya baadiyyaa keessatti kan magaalaa inumayyuu wayyaa baadiyyaa keessa garuu daawaa qofaanii miti uummata keenya kan musliimaa gara amantii biraatti kan jijjiiraaran waan duniyaa ta'e waan nyaataa wal qabateetiin uffataa wal qabatee waan garaagaraatiin wal qabateetiin hawaasa keenya amantii irraa gara amantii isaaniitti yeroo deebisan agarra. Isin sochiin keessan kan isin godhan jettan kun immoo uummata kana gocha akkanarraa baraaruudha waan ta'eef ammas rabbiin isin haa dabalu jenna. Mee waa'ee kitaaban barreessitanirraallee waan tokko haasofnu mee jalqaba kitaaba isin barreessitan mee akkamitti akka barreessitanis nuuf hima. Kitaaballee akkaataan itti barreesse hubannaa namaa argeeti. Namoonni baay'een isaanii waa dubbisuu irraa fagoo jiran wallaalummaallee dhaalamanii jiran. Kanaafuu jaruma kana ergaa islaamaa biraan gahuudhaaf jecha bifa kitaabaatiinis dhiyeessuu qabaa jedhee murteesse. Sana booda ragaa walitti qabuu jalqabe. Ergasii jalqaba irratti kitaabni ani barreessee jedhee kitaaba maqaan isaa amanuu baattus amantii wal barii jedhudha. Isa keessa immoo yoo hin barreelle yoo hin amannellee amantii kana barii kan jedhu icciitii of keessaa qaba. Amantii kana beekii kan jedhu. Maqaanis nama hawwataame. Maashaallah haalaan gaariidha. Hin amanu namni kitaaba kanaa kan yoo argu amanuu baattus jira. Ani hin amanuu mee kitaaba kanaa walaa baru jedhu. Akkaan.
Seenii achitti hafe jechuudha. Sana booda achitti hafa nama baay'eetu hafe. Namni akkuma tiisisni yoo bulluqa seente hin baatu beekta. Sirriidha. Achuma keessatti hafte. Namni Kanaafuu namoonni baay'een kitaaba san dubbisanii warri achuma islaamummaa keessatti hafan baay'eedha. Mee immoo namni kitaaba kan kee kana dubbiseetiin islaamummaa qabatee achi booda kontaaktii godhaan kitaaba kan kee dubbiseetiin kitaaba kan amantii kana beekuudhaaf dhufee asitti hafe jedhan dubbise jira laata? Baay'eedha. Lakkoofsan qabu. Tokkoffaa tiiktookii irratti yeroo tokko kitaaba kee kana fuudhee gara Suudi Arabiyaa deemee ture. Keessattuu ijoollee kiristaanaa hojiidhaaf biyyaa bahan kan kitaaba sana kennuu qabda jedhanii na gaafatantu jiran. Fuudhee kitaaba sana akka bira gahu godhee ture. Sana booda namoonni sun dhufanii shahaadaa qabatan. Alhamdulillah harkuma kiyya irra shahaadaa qabatanillee. Kana qofaa miti baay'eedha namoonni akkasii. Fakkeenyaaf Abdii Raggaasaa kana fudhachuu dandeessan. Abdiin anaan dur waliin beeynu turre jechuun citii kiyyan beeku. Ani daa'ii ta'uu koo hin beeku. Ammas ogummaa amantiiwwan wal bira qabee barsiisuu kanas hin beeku ture. Asitti garuu anaan saahiba ture. Wal beeyna yeroo tokko tokko dhaqee achitti isarraa hojii isaanii fayyadama ture. Gaafa tokko akka caarraa ta'ee namni wahii Haydar jennaani Haydar bilbila itti kenne mee macaafa keessaa bakka akkana jedhu wahii mee baasii natti garsiisii naan jennaan anis awoo paastaricha bira jirtaa jedheen eetii naan jedhe itti kenniin jedheen. Abdiin islaamummaa hin qabanne? Islaamummaa hin qabanne. Yeroo madhihoo keessa yookaan barummaa kana keessa. Achiin sana booda bilbila irraa fuudhee naa wajjin haasa'uu jalqabe. Paastar akkam nagaa jirtaa jedheen. Nagaa fayyaa galata waaqaa naan jedhe. Hayyee jedheeni achirratti qabxii haga 4-5 wajjin haasa'u. Tokkoffaa eenyummaa Yesuus Kiristoos irratti, lammaffaa waa'ee macaafaa irratti, sadaffaa waa'ee tiriinitii irratti wajjin haasa'u. Kan sadiinuu ragaa takka illee hin arganne. Ragaa dhabee obboleessoo mee kallattiin illee waliin haasofna. Ati kanaafuu kunniin sadiin iyyuu deebii hin qabu. Ati illee mee dhugaa barbaadee jedheen. Gaafa kaani akka caarraa ta'e mana wahiitti wal agarre. Wal agarree kitaaba harkaa qabaan. Dhufeeti kitaaba barreessee jirtaa naan jedhe. Bar kun kitaabni kun kiyyaa jedheen. Hayyee dubbisuu barbaadaa kitaaba kana naa kennee fuudhee kitaabbilee hanga 4 fuudhee kenneef. Ni wayii waan 7-2 ture natti hin fakkaatu. Sana booda dhufee shahaadaa qabate. Garuu dhiibbaa guddaa kanarratti godhe jedhe kitaaba sanii jedhe. Kitaaba ati naa kennitetu dhiibbaa naa godhe gara islaamummaatti na fide jedhee innummaan himatee jira. Miidiyaa irratti illee dubbii kana dubbachaa ture. Kanaafuu namoonni akkasii hedduudha lakkoofsan qaban. Ani lakkoofsa isaaniitu hin beeku. Baay'eedha. Shawaa keessas baay'eedha. Wallagga keessaa akkasitti shahaadaa qabatee jira. Adaamaa keessaa, Arsii Lixaa keessatti baay'eedha bakka baay'eedha. Namoonni kitaaban shahaadaa qabatan hedduudha. Amma kitaaba lammaffaa irratti itti aansee an barreessillee kan namni shahaadaa qabatanii jira. Inni sunis daandiin dhugaa isa kana jedha. Sadaffaa irratti kitaabni an barreesse islaamummaa fi kiristaanummaan wal simatu moo wal himatu? Walii galuma wal dhabuu kan jedhu qabatama ragaa dhugaa irratti hundaa'uudhaan kitaaba kana barreesse. Alhamdulillah kitaabbileen kun namoota hedduudhaaf karaa qajeelummaa ta'anii argamanii jiran. Kanaafuu kitaabni daandii qajeelummaa ta'ee argama jechuudha. Waan hedduu bareeda ta'e nu kaaste. Mee hojiin isin hojjetan kun akkuma jenne hojii hawaasa musliimaa baraaruudha. Hawaasa musliimaa baraaruudhaan cinatti immoo hawaasa musliiman ta'een gara amantii islaamummaatti fiduudha. Hojii kana immoo gara dhaabbataatti jijjiiruudhaaf yaadni qabdan jira. Sochii kana gamtaadhaan taatanii fakkeenyaaf sii fi namoonni si fakkaatanis jiranii waliin taataniitiin akka dhaabbata tokkootti socho'uudhaaf akka biyyaattis ta'uu danda'a darbee immoo akka biyyaalessaattis ta'uu danda'a. Hojiin isin yaadda jira laata? Bubbuleera. Garuu ima deema. Bira gahuu hin dandeenye. Jechuun har'aa miti yoo xiqqaate waggaa 10 ni gaha. Gara orgaanaayizeshiniitti yookaan asooseeshiniitti gara dhaabbataatti yookaan waldaatti yoo jijjiirame bu'aa guddaa argamsiisa waan jedhu kan har'a osoo hin taane qaatarraa yaaleen ture. Maaliif tokkoon fiiguu kophaa fiiguu irra lamaan fiiguu wayyaa lamaan fiiguu irra sadiin fiiguu wayyaa namni hedduu yoo walitti dabalame humna ta'a. Humni kun immoo waan guddaa hojjechuu danda'a. Bu'aan kophaa dalagamurraa kan gamtaan dalagamuturra dhiibbaa guddaa uuma. Bu'aa guddaa argamsiisallee. Maaliif jennaan dhaabbata tokko yaadadha Saawudii keessatti. Tokkos ta'u hedduudha. Tokkos ta'u hedduudha jechuun dhaabbata hedduu jira jechuudha. Dhaabbileen kunniin harki dhibbi keessaa 99.9 musliima Suudi Arabiyaa keessatti. Garuu namoonni hojiidhaaf biyya san seenan irratti ergaa islaamaa geessuudhaaf dhaabbanni waa'ee kanaa irra socho'u baay'eetu jira. Waggaa takka keessatti nama 460 oltu shahaadaa qabate. Biyya Suudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Innaa isaan fuudhanii umraa geessanis ni arga. Kanaaf wanti dhaabbataan hojjetamu baay'ee bu'aa guddaa qaba.
Kanaafuu jara kanniin wajjin marillee waa'ee kanaa irratti yeroo hedduu deddeebinee haasofnu malee garuu teennillee hojjechuu hin dandeenye. Garuu dhiibutti jirra. Alhamdulillah anis dhaabbanni tokko qofti gahaa miti. Fakkeenyaaf Bilaal Memorial Association kan Ustaaz Umar hin jira. Kan biroo illee ni jira. Dhaabbanni takkaalama biyya kana keessatti gahaa miti. Dhaabbata hedduu nu barbaachisa. Kanaafuu nutis alhamdulillah yeroo gabaabaa keessatti dhaabbata tokko kireet goonee finnee jira. Maqaan dhaabbata sanii Hudhud Islamic Organization kan jedhu dhaabbata Islaamaa Hudhud kan jedhu Hudhud allaattii ergaa Islaamaa geessuun beekamtu maqaa sanii dhaabbata kireet goonee dhaabbata daawwaa warra musliiman ta'an gara islaamummaatti waamuu irratti daran halkanii fi guyyaa irratti hojjetu alhamdulillah amma xumurarra geennee jira. Maashaallah. Kanaafuu dhaabbata kana qabannee dhufutti jirra jechuudha. Maashaallah. Kana wanti kaasiif fakkeenyaaf xaayir kophaa isaa gaafa deemuu fi nama obboleessa akka keetii akka Abdii Raggaasaa fa'aa wal qabatee gaafa deemtu dabalatee immoo namoonni biraas ni jiranii 3-4 taatanii achii ol taatanii gaafa deemtanii fi kophaa tokkotti gaafa deemtan dhiibbaa dhumtan hedduu garaagara waan ta'eef even qaamni biraallee dhiibbaa isin geessuu barbaade xaayir tokkochaa fi namoota xaahir wajjin jiran hedduu yoo ta'an dhiibbaan inni geessu baay'ee garaagara. Baay'ee xiqqaadha. Tokko taate sim hin miidhamta. Lama sadii taate immoo ofirraa deebisaa jechuudha. Kanaaf akka dhaabbataatti socho'uun hedduu murteessaadha. Daawaa beekennaa kana wanti guddaa kan miidhamaalidha. Sochiilee dhuunfaati. Akka dhaabbataatti sochiin guddaan hin jiru. Isinillee hudhud dhaabbanni isin qabatanii deemattan kun dhaabbata murteessaadha. Rabbiin immoo galmaa isin haa ga'u jechaati. Amiin inshaallah. Mee gara immoo gocha dhiyeenya kanatti haa dhufnuti. Torbee darbee kana keessa yuunivarsiitii Minisootaa tokkorraa eebbifamteettaa mee waa'ee isinillee nu kaas. Alhamdulillah barumsi kuni al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi jedhan. Kal'oo irraa hanga du'atti ilmiin kun waan itti fufuudha. Ilmiin murteessaadha. Wanti isarra murteeffamu hin jiru. Isatu murteessaa yoo baratti murteessita. Kanaafuu alhamdulillah barnoota shari'aati. Dipaartimentii shari'aatiin baradhee jaamiyaa kanarraa eebbifame. Alhamdulillah rabbil alamin. Inshaallah. Mabruuk jennee rasumaan. Amiin amiin. Jazakumullah khairan isin jedhanis. Waggaa meeqa isinirraa fudhate barumsichi? Waggaa 4 garuu ji'a gannaa yoo baratte waggaa 3 gassiisiqa. Koorsii 42. Koorsii 42 ennaa xumurte sana booda caarraa eebbifamuu qabda jechuudha. Koorsii 42 yoo hin xumurre caarraan eebbifamuu kan keetii hin jiru. Kanaafuu dirqama koorsii 42 xumuruu qabda. Koorsii 42 xumurte taanaan inshaallah ni eebbifamta jechuudha. Maashaallah. Akkasi. Wanni barumsi kun amma almost waggaa 2 fi achii ol isin fudhatu danda'atti fakkaate. Waggaa 3. Yaa sochii daawaa amma si keessa jirtan kana wal qabatanii dhiibbaa sirriitti dhumne onlaayiniidha kan barattan dhiibbaa sirriitti dhumne. Dhiibbaa wanti dhumne hin jiru. Maaliif yoo yeroo itti qooddee wanti hunduu salphataa deema yookaan ba'aasitti ta'a. Kanaafuu fakkeenyaaf sagantaan kallattii garagaraa irratti hojjedha. Onlaayinii irratti hojjedha, lafa irratti illee hojjedha. Akkasuma kallattii biraallee kan ittiin hojjedhu ni jira. Kallattii sana immoo himuu barbaadu. Kallattii ittiin hojjedhu illee baay'ee jira. Kanaafuu dhiibbaa haana irrattis uumu ani garuu yeroo kiyyatti xiqqoo fayyadamuudhaaf yaalii nan godha. Fakkeenyaaf yeroo nuti barachuutti turre naannoo galgalaati. Jidduu sa'aatii 1 irraa hanga sa'a 3 fa'a. Guyyaa 4 barannaa. Torbaanitti guyyaa 4 bifa kanaan barachaa isiniin turre. Kana. Maashaallah. Ustaaz gaafii keenya gara xumuraatti deemaa jirra. Hojii amma irra jirtanii wal qabateetiin hawaasa musliimaa daawaa kana geessuudhaan wal qabatee baay'ee daawwaan isin godhaa jirtan kun hawaasa musliimaa ala jiran gara musliimaa qofa fidoo sun ta'in hawaasni musliimaa illee akka keessaa hin baane maaliif qabsoorra jirtan isin warra amantii biraallee qabsoorra jiranii isinillee qabsoorra jirtan warra amantii biraa uummata musliimaa yookaan immoo uummata karaa sirrii kana qabatee gara amantii sanii jijjiiruudhaaf kan isaan halkanii guyyaa qabsaa'an. Osoo immoo namni akka keessanii kun sochii osoo jiraachuu baateeti hawaasa keenya hedduu keessattuu immoo naannoo baadiyyaatti hawaasni hedduun amantii gara biraatti darbuudhaaf saaxilamuu ni danda'a. Sochiin isin godhatan kun immoo waan guddaadha. Mee gara dhumaatti dhaamsi isin dhaamtan yoo jiraate akka daawaa keessanitti wal qabateetiin hawaasa musliimaatiifis ni jira namoonni isin fakkaatan daa'ileen garaagaraallee ni jiranii akka waliigalaatti dhaamsi dabarsuu barbaadan yoo jiraate. Daawaan silaa waziifatul anbiyaa hojii anbiyoonni guutuun irra bobba'aa turanidha. Hojiin kun ulaagaa baay'ee barbaada. Tokkoffaa beekumsa barbaada. Lammaffaa diinagdee barbaada. Sadaffaa gamtaa barbaada. Afraffaa meeshaalee ammayyaawaa maateriyaala barbaada. Maaliif jennaan nuti dhaloota teekinooloojiiti. Jaarraa teekinooloojii kana keessatti teekinooloojii illee murteessaadha. Teekinooloojii kana bira gahuudhaafuu maaltu murteessa?
Dinagdee murteessaadha. Tokkoffaan maali jenne? Tokkoffaan beekumsa qabaachuudha. Beekumsa qabaachuun immoo dirqama. Fakkeenyaaf ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam sahaabota keessaa namoota hunda akka ogummaa isaan qabaniin ramadan. Ramaddiin isaanii tokko miti. Fakkeenyaaf Khaalid ibn Waliid inni hoogganaa waraanaa tureemi takkaa daawwaatti ajajaniin beekan. Maaliif dandeettii daawwaa hin qabu inni? Akkasumas Musab ibn Umayr yoo fudhatte ogummaan isaa daawwaadha. Musab abshaala ture qaruuteedhaadha hayyuudha. Sababbiin Madiinaan banamuudhaa tokko Musab ibn Umayr Madiinaa seenuudha. Madiinaa yeroo jalqabaatiif islaamummaan namni banee nunni Musab ibn Umayriiti. Musab ibn Umayr ambaasaaddara ergamaa Rabbiiti. Waan rasuullee jedhan sammuu qabachuu danda'a. Ammas nama amansiisuu danda'a. Musab ergasii rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam yaa Musab deemii ergaa geessedhanii ajajanii Madiinaa dhaqee kiiloomeetira 460 oli malee Madiinaa keessattuu warroota yeroo sanitti ajajaa waraanaa turan akka Sa'd ibn Mu'aadh inni mormuuf ta'e natti xiqqoo gattaa'e miidha dhaggeeffadhu jedhe. Inni siyaada hayyuudhami gattaa'ee dhaggeeffate takkaman ayata quraanatiin qalbiin isaa booji'ame. Sana booda ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kana jedhee ragaa bahee Usayd ibn Hudayr faallee gaafa san amane. Isaa wajjin amane. Sababa sanii gosti jaraa hundi halkanuma san shaadaa qabattee islaamummaa fudhatte. Sana booda Madiinaan ni banamte. Ergaan islaamummaallee eessarraa tamsa'uu jalqabe Madiinaarraa. Kanaafuu namni hundi daawaa gochuu hin danda'u. Garuu namni hundi daawaa gochuu danda'uu qaba. Namni hundi musliimni hundi daawaa gochuu qaba. Daawaa yeroo jennu baratee daawaa gochuu qaba jechuu miti. Tooftaan ittiin ergaa islaamaa keessan baay'eetu jiraadha. Dhaamsummaan uummata kennamu dhaamu. Tokko beekumsaan hin godhamaa jenna. Lammaffaa yaadaan ni godhama. Hamilee nama sanitti horuudhaan. Abshir si duukaan jiraa mi'en. Humna qabuun si waliin jiraa. Sun daawaa gochuu keessatti qooda argatee jira jechuudha. Sheerii asirraa fayyadamu jira. Inni kaan qabeenya isaatiin. Qabeenyaan daawaa gochuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf daawaa irratti ergaa islaamaa risaalaan islaamaa akka babal'atuuf sahabota keessaa warroonni qabeenya isaanii kennaa turan keessaa tokko saahiba rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq. Umar akkas naggaadee keessaa akka Abdurrahmaan ibn Awfiti. Uthmaan ibn Affaan fa'a. Jarri kunniin qabeenya osoo qaban qabeenya kana maal godhan? Karaa Rabbii keessa baasan. Gaaf tokko rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaaffii takka Abu Bakriif dhiheessan. Mee qabeenya kee irraa ati maal diiniidhaaf kennita jennaan yaa ergama Rabbii jedheen. Ani waan qabu guutuu Rabbii jecha keessaa bahe. Maatii keetii yoo maal dhiifte jennaan wallaahi jaalala Rabbiitiif jaalala keessan qofa jedheen. Achiin Umar ati hoo jennaan parsantii 50 waan qabu Rabbii jecha keessaa bahe jedhe. Laal diinii qabeenyan maal gargaaraa jiran maal utubaa jiran jennaan diinii utubaa jiran. Garuu biyya keenyatti wanti kun baramaa miti. Addunyaan dhimma kanaa wajjii wal qabatee kallattii hunda deeggarsa gochuu jira. Deeggarsa gochuu jira. Fakkeenyaaf dhimmi amantii warra musliiman taane gara islaamummaatti waamuudhaa kun kaapitaala guddaa gaafata. Deeggarsa guddaatti hajaba. Fakkeenyaaf Malik Faad rahmatullahi alayhi mootii Suudii durii turan. Namni yeroo jalqabaatiif Sheek Ahmad Diidaat Asad Junub Afriqiyaa leenca Afrikaa kibbaasan ka amansiisuu beeku ka takka amaneen beeyne jaraaf. Ka jarri immoo ergaa isaa fudhachuu malee mormuu hin dandeenye. Namni yeroo jalqabaatiif deeggarsa godheef tokko Malik Faad. Akkasuma Dr. Zaakir Naayik hafizahullah wa ra'aa min kulli suu'i wa makruh Rabbiin umrii isaa dheeressu Rabbi isaa tiisu isaafis deeggarsa cimaa godheetiin hin ture. Garuu biyya keenya keessatti deeggarsi akkasii hin jiru. Namni hunduu kophaa isaa fiika. Gaafa danda'e deemee hojjeta gaafa dadhabee ni taa'a. Ergaa islaamatu geessuun baay'ee jabaataadha. Dhugaan isinitti baay'ee jabaata. Hanqinni gurguddaan biyya keenya keessa jiru waa'ee daawaa wajjii wal qabatee ammallee hin furamne. Ammas abbaan arganne. Garuu abbaan numa jechuu numatu furuu qaba. Yaadni bilchaatallee nu bira jira. Homa qabu kana namni diiniin deeggaruu qaba. Maaliif yoo kun hin jiraanne ergaan islaamaa kun fiixa bahuu hin danda'u. Fakkeenyaaf namoonni baay'een innaa nuti waamicha goonuuf nuti islaamummaa hin dinne barra. Garuu ulaagaan nuuf hin guutamne nuun jedhu. Gaaffii ciccimaa nu dhiyeessu. Fakkeenyaaf naannoon gariin waa sadi barbaandaadha. Nu islaamummaa abbootiin kennaa nu dhaamanii jedhani. Dhugaadha hin morminu ni amannaa ni fudhannaa waa sadi nu guuttuu jedhan. Maaliif beektaa? Kabiira gandaattu jedhami. Shangoo qabaami uummanni kun. Shangoo qabayee ajajaa qabaami hoogganaa qaba. Jaarsan hoogganama. Namni tokko yoo shaadaa qabatee islaamummaa fudhate bakka qabrii hin argatu. Lammaffaa nama isaa awwaalu hin argatu.
kophaa hafa jechuudha. Sababa kanaaf jecha namni islaamummaa irraa baqachuu jira. Namni islaamummaa irraa baqachuu jira. Fakkeenyaaf shawaa fudhu. Shawaan sulxaanetii shawaa biyya Itoophiyaa kana keessatti jalqaba kan islaamummaa fudhate shawaadha. Oromoo keessaa jechuudha. Shawaan jalqaba musliima turan. Dhiibbaa isaan irratti godhameen gara amantii biraatti geggeeffaman. Sulxaanetii shawaa seenaa keessatti baay'ee beekamaadha. Erga jalqaba kiristaanummaan Oromoon seenne gara biraa dheette. Islaamummaan garuu kallattiidhaan shawaa kana seente. Shawaa kana keessa turtee uummanni shawaa kun islaamummaa fudhate ergasii cunqurfamee dhiibamee hanga sadarkaa islaamummaa irraa ari'amuu ajjeefamuu kiristinnaa kaafamuun dirqisiifaman. Sana booda amantii isaanii gadhiisan. Seenaa kana beeku uummanni amantii jalqabaa sanitti deebi'uu barbaanna ulaagaa sadii nu guutaadha. Tokkoffaa bakka qabrii nu kennaa yookaan nu argamsiisaa. Lammaffaa masjiida nu ijaaraa. Sadaffaa nama nu barsiisu kana sadiin qofa barbaannaadha. Yaada wal fakkaatatu biyya kana hunda keessa jira. Kun hundi maaliif barbaada jennaan dhaabbata cimaa, qabeenya cimaa, ogummaa cimaa barbaada. Kunni yoo jiraate namni gara amantii isaa jalqabaa sanitti deebi'uudhaaf qophiidha akkan argu jirutti. Kanaaf hawaasni keenya dhimma kana hubatee daawwaa bira dhaabbachuu qaba. Qabeenya isaatiin, beekumsa isaatiin ofiifis daawwaa gochuu qaba jechuudha. Tooftan biraa kan ittiin daawwaa godhan hedduu jira. Paampileetiidha. Paampileetii qopheessitee paampileetii sarraabsita. Fakkeenyaaf yeroo duulli garaagaraa ergama rabbii irratti banamuun argina biyya keenya keessatti. Nagaa fi raaxmanni rabbii isaan irratti haa jiraatu. Duula kana laamshessuu barbaadde taanaan tokkoffaa viidiyoo ciccimaa qopheessuu qabda. Ergaa islaamaa lammaffaa aadiyoo qopheessuu qabda. Sadaffaan paampileetii qopheessitee isa sana magaalaa hunda keessa raabsuu qabda. Wayita kana dhiibbaan yookaan duulli ergama rabbii irra banamu sun ni hir'ata. Daawwaan islaamaa tooftaa salphaa ta'een ni babal'ata jechuudha. Kanaafuu daawwatti haa jabaannu. Daawwaa deeggaruu irratti, daawwaa cimsuu irratti, daawwaa babal'isuu irratti hundi keenyaa gahee keenya haa baannu kan jedhuun dhaamuu barbaada. Dhaamsa baay'ee gaariidha kan nu kaastan keessattuu immoo daawwaan isin hojjetan kun dinagdeen waan cimaadha. Namni dinagdee qabu, namni qabeenya qabu daawwaa kana dinagdeen yoo deeggare hojii isin hojjetan kallattii biraatiin dalage jechuudha. Maaliif keessattuu immoo gara baadiyyaadhaa yoo deemnu warroonni amantii biraarra jiran uummata amantii kennaa uummata musliimaa gara amantii biraatti yeroo waaman dinagdee isaanii fayyadamaniitiin qabeenya isaanii fayyadamanii waan barbaachisu waan bu'uura ta'e uummata sanii guutuudhaan uummata san gara amantii biraatti yeroo yaaman agarra. Uummanni keenya immoo uummanni musliimaa waan kana sirriitti hubateetiin dammaqinaan kan qabeenya qabu qabeenya isaatiin kan beekumsa qabu beekumsa isaatiin kama danda'u hundaan karaa kallattii danda'u hundaan daawwaa keessan kana bira dhaabbachuu qaban dhaamsatti kaastillee nullee dhaamsuma kana cimsina jechuudha. Ergaan biraa kan dabaltu yoo jiraateef. Ergaan biraa kan dabalu yoo jiraate xumura irratti namoonni daawwaa gootan tokkoffaa hamilee akka muranneen dhaabaaf. Maaliif jennaan namni kaayyoon waamicha gara islaamummaa godhuu fi kaayyoon inni guddaan maal inni jannata rabbii ittiin argachuudha. Lammaffaa yoo sababa kiyyaan namni tokko qaceelee anaaf irra caalaadha jechuudhaaf. Fakkeenyaaf rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam aliyyin gaafa daawwaadhaaf ergan maal jedhani li'an yahdiya Allahu bika khayran hadiisa kana keessatti bar gaala dhibba sadaqaa kennachuu irra namni tokko siin qaceelutu irra caalaa jedhaniin. Kanaafuu hamilee muratina, hamilee horadhaa, kaayyoon keessan itti fufuu qaba, dadhabuun qabdanii hanga dandeettaniin deemaa hojjedhaa abdiin kutatina abdii isin kutachiisa waan isin abdii isin kutachiisa san abdii kutachiisaa kan jedhuun dhaamafi ammas tokko taataniin deeminaa lama ta'ati hojjedhaa dhaamafi. Lama taatanis hin deebinaa sadii ta'a hojjedhaadhaan. Maaliif namni sadii yoo ta'e tokko amiira ta'a. Gaafa amiira ta'e hojiin sun qulqullina argata. Bifa kanaan yoo deeme hojiin keessan fiixa isinii bahaa. Kanaaf inshaallah jabaadhaati hojjedhaa. Uummanni as duraallee akkasuma hojjechaatiin hin turan, akkasuma fiigaatiin hin turan, akkasuma ta'abaatiin hin turan. Yoo seenaa hojjechuu dadhabnes dhaloota seenaa hojjechuu dandeessu qopheessulleen hiika guddaa of keessaa qaba waan ta'eef bifa leenjii irratti illee xiyyeeffadhaa. Hawaasa barsiisaa, dargaggoota leenjisaa, muuxannoo jiru sheer godhaati. Kanaaf miseensota hedduu horadhaa kan jedhu dhaamuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashaallah waan istuudiyoo keenya kanatti dhuftaniitiin dhaamsa bareedaa kana nu dabarsitaniif beekumsa qabdan irraallee hawaasa keenyaaf nuufis waan nu qoodaniif hedduu galatoomaa jenna. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya kan simboodha. Sagantaan keessummaadha. Obboleessi keenya Xaahir Galatoo wajjin taasisan kana fakkaatu ture. Qophiin keenya kan simboodhaatti fufanii ammas turtii gaarii isin jenna.